Jaalala dhugaa jechuun maalidha inni? Ashama harka fuune akkam jirtu? Hordoftoonni fi maatii YouTube kan taatan nageenyi fi jaalalli iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaa akka qabdanis abdiin hin qaba. Biyya keessas biyya alas warra jirtan nageenyi waaqayyo iddoodhuma jirtan maratti isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Warreen channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatiin of ta'a. Warreen immoo duraan maamiloota keenya taatan like share gochuun nu hordofan affeerraa kooti. Egaa mata dureen kiyya har'aa jaalala dhugaa jechuun maalidha inni jedhu waliin ilaallaa. Haga dhumatti dhaggeeffadhaa na waliin turaan affeerraa kooti. Jaalalli ilma namaatiif gammachuu qofa osoo hin taane qormaata cimaa fi hiraara hagana hin jedhamne jaalala keessatti nama mudata. Kun ulaagaalee jaalala keessaa isa tokkodha. Addunyaa tana irratti kan wal jaalatee wal argatu namoota muraasa. Inni kun osoo wal jaalatee eenyummaan waliif bu'uu jiruudhaan adda fagaata. Kun immoo jaalala dhugaadhaan qabamee jaalalli isaas gatii dhabee akkuma onneen isaa madooftetti hafa. Kana jechuun kan jaalalaan qabamee jaalalli isaatis jaalala gatii dhabe ta'eetu karaatti hafa. Namni kun miidhame jechuudha. Kanaaf jaalala jechuun gammachuu qofa akka hin taane akka rakkoon namatti fayyatus beekanii jaalala keessa galuun bareedaadha. Addunyaa tana irratti kan wal jaalatee wal argatu namoota muraasa akkuma jedhaman kana maaliif namoonni kaan osuma wal jaalatanu karaa garaagaraan danqamanii gargar ba'u. Karaa hiriyootaatiin ta'uu danda'a, karaa jireenyaatiin ta'uu danda'a, karaa hojiitiin ta'uu danda'a, karaa maatiitiin ta'uu danda'a, karaa adda addaatiin danqamee namni kun waliin jiraachuu hin danda'u sababa garaagaraatiin adda fagaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf jaalala keessatti akkuma gammachuun jiru gaddillee akka jiru ni hubannaa jechuudha. Addunyaa tana irratti wanti akka jaalalaa nama miidhuu danda'u jira jedhee hin yaadu. Osoo akka yaada kiyyaati kan wal jaalate hunduu wal argate garuu hireen jaalalaa qooda rabbiiti. Maaliif namni wal jaalatu hundi osoo wal argate baay'ee namatti tola. Garuu hundumtuu akka yama waaqayyootti malee namni wal jaalate hundi wal argata, waliin jiraata, waliin fullaa hanga dhumatti waliin ta'a jennee murteessuu hin dandeenyu. Osoo ta'e garuu hagam nama gammachiisa laata. Akkuma nuti nama tokko jaalannutti kan nu jaalatus hedduudha. Garuu irra caalaan keenya kan jaalanne malee kan nu jaalateef bakkee hin qabnu. Nama jaalalaan miidhame sanaaf yaada hiraaruu malee kan jaalala keenyan hiraaraa jiruuf even carraallee hin laanna. Yaada isaa ibsachuu hin danda'u. Akka inni yaada isaa nuuf ibsuufis carraa hin laannuuf. Maaliif jaalala sana waan hin hubanneef jechuudha. Innaa kanaaf nama sana jaalalallee yoo nutti matee nuuf qoodi jaalala nuuf qabu sana yoo nutti hime carraa kenninee fi yaada inni nuuf qoode sanaaf deebii gahaa hin laannuuf. Tuffannee bira tarra haasofni isaas haasaa nama sanaas qoosa nutti fakkaata. Maaliif garuu kun kan ta'u yeroo baay'ee namoota hedduu biratti mul'ata waan ta'eef jechuudha. Namoonni gaafa jaalala siif dhiyeessan qoosaa namatti fakkaata yeroo baay'ee. Kuni gaaffii namoota hundaati. Jaalalli immoo cubbuudha. Akkuma ati nama siif miidhame sana irratti qoosaa turte hunda dabareen kee ta'ee sirratti qoosantu dhufaa jechuudha. Maaliif jaalalli dhugaa cubbuudha. Nama sanaaf hin hubattu taanan jaalala dhugaa fi jaalala nama sobamu adda baafannee hin beeknu taanan jaalala dhugaa irratti qoosna taanan jaalalli kun cubbuudha. Dabaree isaa hiikkate nurra gahuu danda'a guyyaa sana barra waan ta'eef jechuudha. Yeroo sana kanaaf nama sanaaf hubachuudha qabna jaalala akkamii akka nuu qabu jaalala akkamitti akka ta'e isa sobaa fi isa dhugaa sana adda baafannee jaalala kun akka cubbuun ittiin taaneef adda baafannee beekuu qabna jechuudha. Innaa kanaaf yeroo sanatti jaalalti nama gootu. Kanaaf
Gaafa ofii keetii jaalatte immoo gaafa jaallisu waan nama godhu siif gala. Gaafa sana namoonnis jaalatanii si miidhama sana gaafa ofii keenya qabamnee jaalalli maal akka ta'e barre gaafa sana barra jechuudha. Kanaaf namoota duraan jaalalaan miidhamne turre hundaaf gaafa sana sirriitti argitee hubattaaf jechuudha. Jaalala guyyaa sana siif gala. Nuti namoota yoo jedhamnu yeroo baay'ee dantaa kenna malee dantaa namaatiif jennee daqiiqaa tokkoof hin dhiphannu. Mee kan jaalanne qofaaf osoo hin taane kan nu jaalataniifis carraa of tahee jiraachuunis danda'a. Carraa of tahee jiraachuu laannuu fi dandeenya. Lamaanuu kan nama sanii ta'uu hin dandeenye taanaan jaalala kabajaa fi nama sana simachuu kan nama sanis ta'uu hin dandeenyu taanaan akka sirriitti abdii kutatutti of ta'ee jiraatuuf yaada kee ifaanfatti bilisaan an kan kee ta'uu hin danda'u jettee kabajaan jaalalaan ofirraa geggeessuu itti dabbaramuuf jennee itti kolfinee miira addaa keessa galchinee ta'a. Kan duraa caalaa jaalalaan nama sana miidhuudha hin qabnu. Kanaaf namni kun nuuf taataanan waliif fullaana taanaan itti himne jaalala keenya itti fufuu dandeenya. Garuu namni kun nuuf hin taa'u taanaan nama kana wajjin fullaa'uu hin dandeenyu taanaan nama kana hin jaalannu taanaan sobnee itti kolfinee nama sana miira addaa keessa jaalala addaa keessa kan duraan jaalala nuuf qabu sana caalaa akka nu jaalatuuf lapheessaa jaalalaan akka miidhamtu godhuudha hin qabnu jechuudha. Kanaaf jaalala jechuun akkuma argitanii akkuma ture kiyyaatti argitanii jaalala gammachuu qofa dhandee fedhachuudha hin qabnu. Maaliif jaalala keessatti wantoonni si mudatan jaalalaaf jettee aarsanatti kaffaltu. Waan hundi isaa jaalala keessatti wantoonni addaa si mudachuu danda'a. Wantoonni duraan illee sirra gahee hin beekne sababa jaalalaatiin si mudachuu danda'a. Sababa kanaafi jaalala gammachuu qofa osoo hin taane wantoota adda addaa dhukkubbii adda addaa kan qoricha hin qabne. Kanaaf jaalala ofiisaatiif dhukkuba sila ta'eef dhukkubbii sana immoo namni kamuu siif arguu hin danda'u. Wallaan keessa hiriyaan keessa hin beeku. Kan miidhamu ofuma kee laphee kee onnee keetu miidhama. Ofuma keessatti adda waan ta'eef sirraa hin beekamu sila ta'eef jechuudha. Keessa kee jira waan ta'eef jechuudha. Akka dhibee kaanii yaallamtee fayyuu hin dandeessu waan ta'eef beektee irraa of qusatte malee jechuudha. Innaa kanaaf mata dureen kiyyaarraa isa kana fakkaata. Ni jaalattu jedhee sabdiin qaba. Haga yoon akkaan si waliin ture an ayinii YouTube'dha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagannaa tura. Viidiyoo kana osoo jaalattan like share gochuudhaan ni jajjabeessaan affeerraa kootii waan na dhaggeeffattaniif waan gammana waliin turtaniif galatoomaa isinii jedha. Lafa jirtanitti nagaan isiniif haa wayyatu yeroo gaarii.